biyya akka Impaayera Itoophiyaa keessatti humni kitil du'eetuyyuu mootummaan akka dhiiga namaa dhugee silmii ta'e namatti maxxanee dinagdee namaa saamee bare godhe. Dirqammaa akkasiiyyuu hin qabaatu. Hallisteetuma teessee hidhii jechuutiin miti ibidda walitti darbachaayyuu yeroo fudhataa jira. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo waan of goyyomsu nama isa goyyomsuufis waan gowwomu hin qabu. Karaan nagaa hin jiru Itoophiyaa keessa jiraatees hin beeku sichis hin jiraatu. Warri nu gabroomsite barees karaan nagaa ni dhufe tokko iyyuu jiru. Dhiigaan dhufe afaan qawween dhufe sana qofaatti amana. Sanaaniyyuu humna isa gituu fi sanaa ol ta'e guddoo jaallatti gaafata akkuma sila sitti jiru. Kanaaf uummata akkasittiin afaan faajjii uumaa injifannoo wayii yoo akka carraa dhufe immoo ofii sireen uumtuu siree uumamittis dhimma ba'uu hin dandeessu. Humna ilkaan hin qabdu ciniintuu jechuudha. Biyyi ilkaan qarriffaa gulguu ta'e warri si gabroomse qabu keessatti harka qullaa nagaatiin saba hamma kanaa rakkoo akkasii gibiraa akkasii keessa jiru bilisan baasa jechuu hin danda'u. Yoo ammoo akka alternatiiviitti jiraachuu qabnaa taate immoo egaa sun yaalli kan akkaati jechuudha. Hayyee galatoomii jaalmara gaafii kiyyaasa taanuu gaafii sammuu namoota iddoo kaan namooti hedduun gaafatanii jaalalama qilxuufaa akkasumas jaalawwan abaa hundeessan Oromoon afaan qawweetiin akka bilisoomu hubatanii qabsoo eegalan. Hiikumti abaa'oo adda bilisummaa Oromoo kan jedhu ta'uu namni kamuu ni beeka. Jechi adda jettu qabsoo dirree irratti taasifamuu ibsiti. Namni nuti abaa'oodhaa ofiin jedhan qabsoo isaan geggeessaa jirraa jedhan maqaa kan faana wal gitaa yookaan dhaabicha bakki nu bu'a. Abaa'oon waraan hin qabne abaa'oo jedhamuu hin danda'amaa? Maqaan egaa beektaa yoo silaa waa barbaadde wayitti rarra'uutu humna hin qabdu godhachuu hin dandeessu yoo ta'e hafuura wayii silaa namni itti rarra'ee jiraatu sana qabaachuu adda bilisummaa Oromoo irraa achi bahan jennaani uummanni Oromoo iyyuu nama sireeffata. Ammoo kan jechuu kootti dhiifama maqaan kanaan alatti achitti jiraatuun qabu warri kun. Humna hin qabu. Gochuus hin danda'u. Oromoo fi miti ofuma isaa walii isaa warri wal fudhatee biyyatti galeeyyuu nama uummata miiliyoona 80 kana miti nama 8 iyyuu hidhaarraa wal baasuu